Okay. Ittaansinee part 3 jennee delivery system immoo akkamitti hojjeta kan jedhu ammoo waliin ilaalla jechuudha. Online delivery system mana nyaataa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kan keenya Leevii delivery jenneerra reestoorantii garaagaraa biizinasii sentarii fi hoteelotaa fi jechuudha kan inni hojjetu. Faayidaa isaa kana kaafnee jirra. Kanaaf ammas linkii isaa kana asirraa fi koppii godhannee koppii goonee gara Google Chromeedhaan banuu yaalla jechuudha. So asirratti testi goonee yommuu bannu teeksimii goona dhiifama. So linkiin kunooti isuma asirratti argitan kana linkii isaa kunooti. Deebii digital delivery jedhamu immoo jechuudha. Kun immoo kastomarii keessanii waan kastomariin keessan ajajetti sana akkaataa itti isin kastomarii irraa ajaja fudhattan jechuudha. Ajaja fudhattan jechuudha. So dhaabbanni kun amma deebii digital deliveryidha. Waa'een deebii digital deliveryidha. Gabaabumatti baga nagaan gara deebii digital deliverytti nagaan dhuftanidha. Akkuma dhuftanii ajaja keessan internet fayyadamtanii jechuu dandeessu. Achi bakka kaaffee sanaa yookaan bakka reestooraantii sanaaf deemtanii edda keessanii booddee meenuun maanuwaaliidhaan ture suni intarneetiidhaan linkii kana isinii kenna waan ta'eef linkii kana iskaan gootanii karaa QR koodii iskaan gootanii ajajachuu dandeessu jechaadha. Yookaan ammoo mana keessan teessanii onlaayinii bakka dhaabbanni kun yookaan reestooraantiin kun jiru informi gootanii akkuma ajajachanii ajajni keessan akka mana seenuu fi guutuu dandeessu jechaadha foormii kana. So akkuma ajajni kun nu qaqqabeen waan isin barbaadan isin biraan geenya jira jechuudha warri kaaffee guddaa galatoomaadha. Kun gabaabumatti diskiripshinii waa'ee digital delivery keessaniiti jechuudha. Foormii isaa gaafa laaltan kana fakkaata iimeelii kee kana hiikkootu kun iimeelii dhaabbata keessanii bakka buusu. Gaafa kastomarii yookaan maamilli ajajatu foormiin suni karaa iimeelii keessanii isin ga'a jechuudha. Karaa iimeelii keessaniiti isin ga'a jechuudha. So sabooddee gaafa kastomariin keessan yookaan maamilli keessan gootu ni gaafatti yookaan ni gaafata foormiin kun jechaadha. Kastomariin kun haaraa moo kastomarii haaraa miti kan jedhu. So kastomariin sun haaraadha yoo ta'e am new customer yommuu duraan fayyadamaa ture ta'e I am an existing customer isa dhuguudha. Kanaaf ammaa fi new customer jennu. What is the service you would like to order? Maal ajajachuu barbaadda yookaan immoo maal ajajata kastomariin tokko maal ajajachuu barbaada. Kan keessaa buna barbaadu buna haa jennu yookaan immoo buna tokko buna biratti bishaan abbaa gimmaa bishaan walakkaa haa barbaadu haa jennu. Achi booddee maal nyaachuu barbaada yookaan immoo what is the eating service you would like to order? Waan nyaataa maal ajajamu akka maal ajajamu isa jedhu jechaadha. Immoo intarneetii irraa laallata jechuudha. Mana kana kan jiru yookaan immoo deebii deliverii online deliverii kana kan jiru bargariin jira, saambusaan jira, biskuttiin jira, injeeraan jira, ibsiin yookaan kalaan kalli jira, keekiin jira jechaadha. Kana keessaa namni kuni bargarii haa nyaatu haa jennu. So karaa kam kaffalaa jennee gaafa goonnu peementii meetodii qaba. Peementii meetodii qaba jechuudha. Kanaaf kana gatiin buna tokko himmutama asii bishaan walakkaa kan ni ajajate si booddee bargarii jechaadha. Total peementiidha. Warra kaaffeetu kaalkuleet godhee himachuudha. Asitti immoo siit nambariin jira jechuudha. Siit nambarii jechuun kastomariin kun yookaan maamilli kun kaaffee dhufee teessoo meeqaffaarra taa'e teessoon leebel ta'uu qaba yookaan maqaan teessoodha itti ta'uu qaba. Leebeliin jedhama kuni tokkoffaarra moo lammaffaarra moo sadaffaarra moo amma 20tti jira jechuudha. Yoo bakka kaaffee kana dhufee maamilli kun fayyadamaa jira jechaadha. Kanaaf teessuma 8ffaarra jira jennu. So kanadha gaafa kaffalu akkuma sila online registration form irratti jenne karaa chaappaa kan inni kaffalu erga fayyadamee booddee jechaadha. Karaa chaappaa kan inni kaffalu jechaadha. Kanaaf kana kontaaktii foonsaa yoo
bakka kaaffee kana dhufate waa'ee nama sanaa malatti beekamani. Garuu immoo onlaayinii taanaan yookaan bakka fagoo taa'ee kaaffee kana ija taanaan maqaa isaanii mudaa maqaa isaanii mudaa maqaa isaatii ajajee kun maqaa isaa jedha. Isin immoo karaa quunnama barbaadan karaa iimeelii immoo karaa bilbilaa baay'ee karaa bilbilaa naannoo fi anyway iimeelii yoo barreesse rakkina hin qabu iimeeliis yoo barreesse rakkoo hin qabaatu so kanadha iimeel foon lammaaniitti gootu gaaffii yoo qabaate maamila haaraa taanaan gaaffii gaafachuu danda'a maamila haaraa miti yookaan existing customer taanaan immoo yaadaaf gaaffii asirratti kaa'uu danda'a jechaadha. Kanaaf bakka yaada customerii keenya yookaan wanti keenya kaa'us jiraachuu qaba jechaadha. So bifa kanaan foormii keenya guunnee irraa customerii guuttatu jechaadha amma. So bifa kanaan erga laallee guutamuu isaa eeggoonee nooddee submit jenna jechuudha. Submit gaafa jennu gara reestooraantii kanaa deema jechaadha. Maal jedhaa? The response has been recorded. We will contact you as soon as possible. Kana gara afaan Oromootti jiru dandeessu. You may always contact us directly jennee bilbila keenya irraa bilbilli kun kan deebii digital delivery jechaadha. Kan ajaja fudhatu jechaadha. Kastomariin kun guutee ajaja fudhatee jechuudha. So kanadha jechuudha. Kanaaf maamilli tokko gara deebii delivery digital delivery ajajateera. Mee amma immoo maal fakkaata? Gaafa inni guutee maal fakkaata kan jedhu bu'aa isaa immoo ilaalla jechaadha. So kana fakkaata. Kanaaf respoonsiin asirra nuu dhufu jechuudha. Maamilli kun asii ajajatee ka'ee kanaaf respoonsiin isaa jira jechuudha. Maqaan iimeelii kana dhaabbatichaa jechaadha kuni maamilli kun guutee kan keessanitti jijjiiratu jechaadha isin yookaan isin jijjiirachaa gaafa isin hojjennu ayyuu jennaan maal jedhee aamni customer jedhee bifa kanaan foormii kana guuteera. Maal ajajatee bargarii ajajatee namichi kuni asii immoo koppii ajajateera bishaan walakkaa ajajateera. So ajaja asirraa diyaagiraamii kana yookaan immoo bifa kana ilaallee guutuu dandeenya. Maqaan isaa kunuuti maqaan jira bilbilis jira. Maqaa bilbilli jira jechuudha asirraa. Maqaa bilbilli jira. Kanas akkuma sila registration formitti ilaalle sheetii irraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Sheetii irraas formii kana ilaaluu dandeenya. So bifa kanaan iimeelii jira. Iskoorii gubbaadha. Asirratti waa'ee isaa ofii fi bunaa fi bishaan abbaa walakkaa ajajateera. Kun bargarii jechaadha kan inni ajajatee bargariidha jechaadha kan inni ajajatee. Payment Awwaashidha. Bifa kanaan jechuudha. Seed nambariin lakkoofsa salgaffaadha. Inni taa'u. Seed nambariin isaa lakkoofsa bilbilaa jira. Iimeeliin isaa jira. Karaa lammaaniin okuu nama hundeessu jedheera. Dhumarratti galatoomaa jedhe jechuudha kun. Isa maamilli keenya nu ajajateera jechaadha. Nuti immoo bakka iddoo hojii keenyaatti ajaja fudhachaa jirra jechaadha. Kanarratti hundoofne namoota maamila kana keessummeessanitti hamma kanatti ajajame waan ta'eef jennee ajaja dabarsuu dandeenya jechuudha. Kun kana yoo ta'e QR koodis qopheessinee jirra. Akkamitti akka maamilli keenya keessummaa'uu danda'u QR koodiidhaanis kan godhee galuu akka danda'uu fi salphaamatti moobaayilii keessan kaameraa qabantanii gaafa kana iskaan gootanii gara foormii order foormii yookaan immoo deebii digital delivery sin keessaa yookaan immoo gara registration foormii sanaa sin dhaqata jechuudha. Iskaaniin kuni gaafa akkaataa fedha keessaniin kan inni itti hojjennu jechaadha. Iskaanii kana yookaan QR koodii kana jechuudha. So kana fakkaata. Kanaaf iyyuu dhaabbileen kamiyyuu online registration formii fi delivery system
fi sooftiweerota kanaaf fakkaatan akkasii hojjetamuu fi warri barbaadanii karaa lakkoofsa bilbilaa kanaa duwwaa 930 duwwaa 252 jettanii waataa teekinooloojii yoo nu quunnamtanii waan isin barbaaddan isiniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo biraa sagantaa biraatiin guyyaa barnoota biraadhaa walitti deebina. Galatoomaa.